Kabajamoo dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa, nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Yeroo odeeffannoowwan isin biraan geenyu irratti argamna. Qophicha qindeessuun isin biraan kan ga'u Anaa Gaajimaati. Hagadumaatti nu caqasaa jecha mataawwan oduu keenyaa irraa ajjeechaa ilmaan Oromoo irraa Oromiyaa bakkoota garaa garaatti raawwatamaa jiru, akkasuma manca'iinsa mana jireenyaa qe'ee Oromoo irra gahaa jiruuf Liibiyaa keessatti kantiibaan magaalaa Dirnaa to'annoo jala ooluunsaa isaan ijoodha. Kaanis of harkaa qabnaa hanga dhumaatti nu hordofaa jechaa kallattumaan gara sanittiin isin dabarsa. Waraanni mootummaa Itiyoophiyaa godina Gujii Lixaa fi Qellem Wallaggaa keessatti namoota nagaa ajjeesanii kibba Oromiyaa fi Lixa Oromiyaa waggoota dheeraaf addatti fo'amuun dararaa argaa kan turan, ammallee haalli kun furmaata dhabuun hawaasa nagaan bakkeewwan kanneen keessatti hoggayyuu ajjeefamaa akka jiran gabaafama. Kibba Oromiyaa Gujii Lixaa keessatti ilma Oromoo abbaa maatii ta'e tokko ajjeesuu waraana mootummaa odeeffanneerra. Gabaasa argame kanaan godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa ganda Gaaleessaa Nageessoo keessatti maanguddoo maqaan isaa obbo Uturaa jedhaman waraanni mootummaa halkan keessaa sa'aatii 6 walakkaatti mana jireenyaa isaa keessaa fuudhanii deemuun ajjeesuu, erga ajjeesanii boodas bineensa nyaachisan jechuun odeeffannoon arganne ifoomsa. Obbo Uturaan abbaa ilmaan 15 yoo ta'an dhiira 8 fi dhalaa 7 nama guddisaa jiran ta'uu kan himu gabaasichi nama umurii 39 akka ta'e odeessi kun ifoomseera. Godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa magaalaa fi baadiyyaa keessatti waraanni PP akkuma bakkeewwan hedduutti ta'amaa jiru uummata saamuu, hidhuu, reebuu fi ajjeesuu kan jabeessan yoo ta'u, dararaa jabduu uummata irratti raawwachaa jiru irraan kan ka'e hawaasni naannoo gadhiisee akka baqataa jirullee odeeffannoon kun ifoomseera. Gabaasuma wal fakkaatuun tibbana fulbaana 24 bara 2023 godina Qellem Wallaggaa aanaa Anfilloo ganda yaadannoo Yookaayetti jedhamuun waamamu keessatti loltoonni mootummaa Itiyoophiyaa namoota 5 daandii gubbaatti qabuun isin caasaa waraana bilisummaa Oromooti jechuun rasaasan ajjeesuu isaanii himameera. Namoonni 2 maqaan isaanii Dassaaleny Yoonaas abbaa daa'imman 2 fi obbo Gaarummaa Barkeessaa nama abbaa daa'ima 7 battalatti lubbuun kan darban yoo ta'u, iddoo Sawaaq jira Saamsoon Israa'elii fi Gammachuu Taamiruu madoo hamaan mana yaalaa seertum keessatti du'aa fi jireenya gidduu akka jiran maddeen himaniiru. Oromiyaa dirree dhiigaa ta'uun bubbuleera. Haalli kun ammallee cimee itti fufuu odeeffannoon yeroo garaa garaa argamu ni mirkaneessa. Gabaasuma itti aanuun Wallagga Ba'aa aanaa Waamaa Galootti waraanni mootummaa mana jireenyaa fi qabeenya uummataa ibiddaan gubanii barbadeessaa jiraachuun ifoome. Sarbamni mirga namoomaa hamaan keessatti raawwataa kan jiru Oromiyaan nagaa dhabuun ammallee cimee itti fufeera. Loltoonni mootummaa yakkaawwan adda addaa raawwachuu hammeessuun inuma haala dura baratamaa ta'ee olitti miidhaa guddaan uummata irra dhaqqabaa jira jedhu maddeen. Gabaasa argame kanaan godina Wallagga Ba'aa aanaa Waamaa Galoo bakka addaa aanaa Waamaa Galoo ganda Goossanii Baabboo bakka addaa Uggaa jedhamu keessatti waraanni mootummaa manneen jireenyaa fi qabeenya uummataa gubanii barbadeessuun ibsameera. Aanichatti gochoonni akkasii irra deddeebiin raawwatamaa kan turanii fi ammallee itti fufanii jiraachuus odeeffannoon arganne kun yaadachiiseera. Sababa ijoollee keessattuu miseensa wabootii fi milishaa deemuu didan jedhuun manaa fi qabeenya jalaa gubaa jiru jedha gabaasichi. Aanaa Waamaa Galoo ganda Goossanii Baabboo kana keessatti fulbaana 24 bara 2023 dubartii harka qalleettii taate hawaasni naannoo mana ijaaree fi nama gargaaruu hin qabne ilma keetu milishaa ta'uu dide jechuun jalaa gubaniidhaan. Osoo dubartiin kun uffataa fi midhaan mana keessa jiru nan fudhadha jettee kadhattuu fudhachuu hin dandeessu jechuun loltoonni mootummaa qabeenya isheen qabdu waliin mana jireenyaa akka barbadeessan ibsameera. Qonnaan bulaa Tashoomaa Dabalaa jedhamus ilmi kee waboodha jechuun haaluma wal fakkaataan mana isaa jalaa gubaniiru jedhan. Akkasumas qonnaan bulaa Moosisaa Abarraa jedhamu jalaa mana jireenyaa fi baabura midhaan daakuu gubuu himameera. Akkasuma nama Daggafaa Abdiisaa jedhamu jalaas manni jireenyaa kan gubate yoo ta'u, aanichatti sochiin waraana mootummaa shororkaa hedduu uumuun hawaasa ba'aaf gala dhorkaa akka jirus baramee jira. Guyyuma dheengaddaa jechuun fulbaanaa 24 bara 2023 qofa gandichatti manneen jireenya uummataa 7 caalan gubataniiru jedhan. Namoonni kunneen qonnaan bultootaa fi jiraattota gandichaa ta'uu kan himu maddi keenya yakka kamuu kan hin hojjenne sababa adda addaa callisaniitti maxxansuun manaa fi qabeenya jalaa gubaniiru jedhani.
Bulchaa aanaa dabalootaa fi milishoota dabalatee sababoota adda addaa uummatatti maxxansuun dara adda addaa raawwataa jiru jechuun jiraattonni komatu. Gabaasa itti aanee qabnuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa loltoota haaraa leenjisaa ture eebbisiise. Biyya bahanii galuun abjuu ta'e abdiin jireenya dargaggoota Oromoo irraa cite keessatti dararaaf miidhama hawaasa keessatti irra ga'u baachuu dadhabuun baay'ooliin dargaggoota Oromoo wabootti makamaa akka jiran maddeen garaagaraa ifoomsu. Bosonni Oromiyaas yeroo irraa gara yerootti loltuu haaraa simachuu itti fufee jira. Haalli Oromiyaa keessaa qabsoo karaa nagaa geggeessuu qofa osoo hin taane oolanii buluufuu yaaddoon rasaasa mootummaa hanguma dabalaa adeeme tuuti dargaggoota Oromoo miseensa wabootti makamaa jiru jedhan. Haala kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa jiru loltoota haaraa tooftaa waraanaa fi siyaasaatiin leenjisaa ture wiixata kaldheen gaddaa fulbaana 25 bara 2023 eebbisiisuu himeeti jira. Kaayyoon qabsoo waraanichaa mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo argamsiisuu fi mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo kabachiisuu akka ta'etti qondaalonni waraanichaa ibsaa turanii ittis jiru. Miseensa haaraa leenjisee bobbaasuu cimsee hojjetaa kan jiru waboon Oromoon humnaan saamame humnaan mirgi abbaa biyyummaa irraa fuudhame kanaafis humna sabichaa ta'uuf kutannoon kan hojjetu ta'uu eera. Baatilee darban keessa hariiroon waboo fi mootummaa Itiyoophiyaa gidduu mariin akka dhumuuf Taanzaaniyaan odola Zaanzibar keessatti yaalamaa turus milkii yaadame hin argamsiifne. Dhiyeenya kana immoo dhiibbaan addunyaa itti hammaataa kan jiru Itiyoophiyaan nagaa buusuuf kutannoo kan qabdu ta'uu yaa'ii tibbana mootummoonni gamtooman ta'an irratti waadaa galteetti. Gabaasa itti aanuun waldaan Maccaa fi Tuulamaa ajjeechaa namoota nagaa irratti fulbaana 15 bara 2023 godina Wallagga Ba'aa Giddaa Ayyaanaatti raawwate balaaleffate. Kana malees waldaan kun ajjeechaa namoota nagaa irratti raawwatame kanaaf gaddi guddaan itti dhaga'amu ibsa baaseen addeesseera. Namoonni humnoota finxaaleeyyii faannootiin ajjeefaman kunniin Oromoo ta'uu qofaaf haala suukanneessaan akka ajjeefaman waldaan kun ibsa isaa keessatti caqase. Gochi godina Wallagga Ba'aa Giddaa Ayyaanaatti uummata nagaa konkolaataan imalaa ture irratti raawwatame gocha hedduu rifaasisaa ta'uu waldaan Maccaa fi Tuulamaa kun ibseera. Namoonni 31 ol bakka tokkotti ajjeefaman kun awwaalcha namoota sana dura humnoota raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefamanii irratti hirmaachuuf osoo deemaa jiranii ajjeefaman malee yakkamtoota miti kan jedhe waldaan kun haalli ajjeechaa kanaa kan yaaddessaa ta'uu isaa caqaseera. Haleellaawwan waggoottan darban Oromiyaa lixaa keessatti raawwatamaa turan haleellaawwan daguggaa sanyii akka ta'an waldaan Maccaa fi Tuulamaa ibsa isaa kanaan hubachiiseera. Waldaan Maccaa fi Tuulamaa finxaaleeyyii faannoo Amaaraa fi namoota isaan waliin ajjeechaa gara jabinaa raawwatan balaaleffate. Haleellaa gara laafinaa malee lammiilee nagaa Giddaa Ayyaanaa fi guutummaa Oromiyaa keessatti yakka wal fakkaataa Oromoo irratti raawwatamaa jiru uummanni tokkummaan akka balaaleffatu waldaan Maccaa fi Tuulamaa Oromoota idil addunyaa hundaaf waamicha dhiyeesseera. Mootummaan naannoo Oromiyaas ta'ee mootummaan federaalaa ajjeechaa namoota siivilii Giddaa Ayyaanaa fi naannawaa ishee keessatti raawwatame ilaalchisee ibsa baasanii balaaleffachuu dhabuun gochaa kana keessa harka qabaachuu akeekas jedheera. Manni marii mirga namoomaa Itiyoophiyaa jedhamus waa'ee taatee kanaa irratti callisuu filatuun daba malee haqaa miti jechuun waldichi qeeqee jira. Waldaan Maccaa fi Tuulamaa dhaabbilee idil addunyaa walabaa kan akka Human Rights Watch fi Amnesty International gocha Oromiyaa keessatti raawwatamu kanaaf gadi fageenyaa fi saffisaan qorannoo akka gaggeessan waamicha godheera. Mirga lubbuun jiraachuu Oromoo ifatti sarbuun keessattuu Wallagga Ba'aa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti babal'atee akka jiru addeessee jira. Finxaaleeyyiin faannoo Amaaraa weerara lafaa, ajjeesuu, qaama hir'isuu, saamuu fi buqqa'insa keessoo kumoota hedduun lakkaa'aman taasisaa akka jiranis waldichi caqase. Waldaan Maccaa fi Tuulamaa akka ibsetti yakki hammaa kanaa humnoonni finxaaleeyyii faannoo raawwatan uwwisa miidiyaa argachuu dhabuun isaa yaaddoo qaba jedhe. Jaarmiyaaleen siyaasaa dhiittaa mirga namoomaa hamaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru saaxiluu akka hin dhiisne waldaan Maccaa fi Tuulamaa kun dhaameera. Mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoo Oromiyaa ajjeechaa, saamichaa fi weerara lafaa daangaa Oromiyaa kana maseensuu fedha hin qaban jechuun waldaan kun komateera. Gabaasa dhumaatiin Liibiyaa bahattii kantiibaan magaalaa Dernaa to'annoo jala oolanii. Liibiyaa gama bahattii balaa lolaa cimaa dhiyeenya kana mudateen lubbuun namoota kumaatamaan lakkaa'amanii darbuu fi kanneen kumaatamaan lakkaa'aman achi buuteen isaanii dhabamuu walqabate kantiibaan magaalaa balaan kun itti mudatee
to'annoo jala ooluu isaanii aangaa'onni biyyattii beeksisaniiru. Haala kanaanis kantiibaan magaalattii Abdul Mannaan Al-Gahaati qondaaltota mootummaa hedduu torban dura sababa balaa lolaa namoota kumaatamaan lakkaa'aman miidhe kanaan walqabatee himanni irratti baname keessaa isaan tokko ta'an. Torban darbee jiraattonni magaalaa Dirnaa hiriira mormii dhageessisuun mana kantiibaa kanaa ibiddaan gubuun isaaniis ni yaadatama. Waajjirri abbaa alangaa waliigalaa biyyattii Tiriipoolitti argamu ibsaa kaleessa baaseen akka jedhetti qondaaltonni kunneen bu'uuraalee misoomaa hidha lolaa kanaan barbadaa'e bulchuuf itti gaafatamummaa qabu jedhe. Kana irraa kan ka'e hoogganaa kana irratti himannaan yakkaa banamuus waajjirichi eereera. Kantiibaa Al-Gahaati dabalatee qondaaltonni biroonis to'annoo jala oolanii jiru. Ibsa waajjirri abbaa alangaa waliigalaa dhimmicha hordofaa jiru baase kun akka jedhutti hidhi magaalaa Dirnaa keessatti lolaa cimaan akka uumamuuf sababaa ta'e kun akka haalaan hidhamuuf maallaqni ramadame hooggantoota kanaan akkaataa barbaachisummaa isaatti fayyadamuu hin dandeenye jedha. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoo nuti irraaf qabanne kana fakkaataa. Finfinnee Maltiimiidiyaa yeroo kamiyyuu laayik sheer gochuu hin dagatinaa jecha hiriyoota keessan biraan ga'uudhaaf akkasumas sabiskiraayib gochuu hin dagatinaan affeerraa keenya.